Of qopheerra jirra fiizannoo ergamaa jira garuu mootuyyuu ammallee wantoonni haasa'aman ishaaraa guutaa jechuudha wantoota garagaraa haasa'amaa jira qophii Kuwait immoo haala bareedaadhaan barumsa garagaraa barsiisuun ijoolleen teenya akka yeroo achi dhayxe hin miidhamne akka yeroo achi dhayxe wantoota garagaraa gorsuun baay'ee barbaachisaadha. Namoonni mootuyyuu gara biyyoota arabaa kana deemanitti gara Kuwaitiin qofa otoo hin taane biyyootuma kamuu gaafa deemanii akka rakkoon isaanirra hin geenne dubbachuun mirga isaanii tokkoffaa mootuyyuu gaafa biyyoota namaa kana deemtanii keessattuu ijoolleen haaroftii jechuudha wantoonni isin godhuu qabdan tokkoffaa maaliin hojjettanii lakkoofsa eejensii achirra jiru ka Kuwait keessa jiru ka Itoophiyaa irraati yookiin daftara yookiin diishinarii wannoodina mastaawashaa xiqqishoon takka hin jirtii miti wantoota akkasiisan qabatanii lakkoofsa imbaasii Kuwait keessaa ka Itoophiyaa keessaa lakkoofsota namaa qabatee daftara keetirratti deemuudha wantootuma kana gararraa barumsuma baay'ee babbareedaa ta'e barsiisutti jiranii haala bareedan namatti tola jechuudha. Odeeffannoon keenya kana fakkaata. Odeeffannoo keenya irraa kana mootu galmaa yookiin goolabachuuf mootu wantoonni nuti godhuu qabnu ofii keenya of qopheessinee tasgabbuufne taadha. Ashama harka fuuna jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii anillee isinirraa babbadeen jira torbee tokko guutuu dhiifama ka. Wanni isinirraa badee fi haaluma Kuwait kana jiraa miti haaluma Kuwait kana wanni ani badee fi qophiirra jirra wantoota garagaraa barachuudhaanii afaan bara jechuun amma wanni isin beekuu qabdan ati biyyoota namaa yeroo teettee galtee dirqama COC qabaachuu qabda. Waggaa dhibballee ta'a biyya ambaa dirqama immoo COC qabaachuu qabda. Ishaaraa guutuu qabda. Afaanota kana ama hin beeka jettee jechuudha. Afaan beektellee guyyaa 5 barachuun dirqama keeti. Afaan kamuu beek. Deemsi duraaniitiif amma garaagarummaa qaba. Garaagarummaan isaanii maani COC'n kun maa inni yoo kan jettan taate COC kana afaan si barsiisuu, afaan si barsiisuu akkaataa jechuun duraan normaalii deemanii automaa barsiisanu amma afaan akkaataa itti diizaayinii itti afamuu qaba. Xirsiin isaa eegamuu qaba. Yeroo shinti beetii seentu akkamitti qulqulleessitaa, kushiina akkamitti qulqulleessitaa, uffata akkamitti tokkofta wantootuma kana kanarraa barachaa jiran. COC jechuun isuma kana barattee gaafa barattee kaate qormaanni akkuma gaafa qormaata yookiin immoo bantarra teettuu sanitti baay'ee sammuu keessa cinqa. Dhugaa namni ministirii fudhate yookiin immoo kutaa 8 kutaa amma kutaa 6 kutaa 8 kutaa 12 injiraa miti. Kutaa 6 kutaa amma ta'e garuu ministiriin kutaa 6 ta'e duraan jechuudha kutaa 8 ministirii bakka sammuu namaa cinqachuu qormaata sangaa fudhatu dhugaan isiniin jedha baay'ee dhiphatta akkuma yeroo ministiriirra teettuu sanitti gaafa kufte siin jedha miira biraatu sitti dhagama miira biraa sanitti dhagame rakkoon qabu maaliif namni ammallee mallaqa kafallee irra deebinee barannaan garuu on yaada as keessatti qabu keessaa dhugaa isiniin jedha odoo warroota achi keessa hojjetan yookiin immoo barsiisan yookiin immoo itti gaafatamummaa dhimma kanaa fudhatan otoo ta'e wanniin ani godhu namni tokko gaafa COC kana kufi otoo mallaquma duraasanii irra deebi'ee baratee baay'ee danti tola dhugaan isiniin jedha maaliif jedha amma COC kana yoo qabatteen jedhin ka dhiirallee barata ka dubartiillee hin barataa miti COC kana hoo hin tarin ati ammallee mallaqa 10,000 ta'e 10,000 kafaltee qormaatamta. Ammallee 5,000 kafaltee qormaatudha. Yeroo keenya dura nuti barannu sani COC waggaa 3 dura gisee barannu 3,000 qofa. 3,000 ammas yoo kuftee fakkeenya 3,000 kafaltee deebitee baratte. Garuu immoo dogongorri isaan qaban maaliin isinitti fakkaate rakkoon isaanii yookiin uummanni COC kennu kun uummanni barsiisu kun maaliif yeroo lama kafalama barumsa tokko gaafitti deebitee barattu haa ta'u galmeen akkuma jirutti ta'e dhuguma garuu immoo baay'ee ulfaata asitti amma birriin guddaadha yaa jamaa asitti amma mallayni kafalamee deebi'ee baratamuu lammaffaa baay'ee ulfaataadha lammaffaa baay'ee ulfaataadha mallaqa deebitee kafaluun jechuudha. COC kana otoo akka yaada kiyyaatti kama dura kafalame san deebitee ofattanamte hoo malalli transportiin keessatti achi dhayxee babbaratte maali yoo fattanamte yaada akkasiisan sammuu kiyya keessa qaba dhugaa jechuudha. Garuu achi tartee dubbatuuf immoo hin ulfaata. Odoo koree tokko yookiin immoo achi keessatti warruma baratan kana keessa shuumanii kan jedhan taate ijoollee afaan arabiffaa dandeettuun otoo achi keessa kan galan taate ijoolleen maan kennayu qarqaarsa waliin godhuun tokko maa inni COC'n kun
birri maduraasaniin otoo nu yoo namni tokko kufe dhugaa isinin argine malee ijoolleen argitan jechuudha. Wallaahi laziim ani gisee waggaa 3 duratti gaafa osii kana barannu dubartiin takka dhuftee gisee koronaa san hafe jette jechuudha isin biyya kana seene. Erga waan hunda xumurattee mucattii durbaa qabdi isii wajjin waraqaa heeyyamaa qaban jarri qaamaa qabanii nama achi keessa turedha. Gaaf kaanii bararri tikeetii kutattee boolee seente jechuudha waan isin ajaa'ibsi. Osiin kun barbaay'ee ulfaataadha. Gaafa boolee seentu hin deebisan. Sababa maalii deebisan? Sababa COC deebisan. COC namni amma yookiin maawaraawii jedhan kan amma namni waan xiqqishu se'a. Garuu amma waan guddaa ta'ee jira. Biyyuma tokko deemuuf waraqaa kana qabaachuu qabda jechuudha dirqamatti dhugaan isiniin jedha. Kanaafuu yommuu nuti dirqama waan kana kufuun nutti barbaachisu. Amma waa hedduu taazabe yeroo sanitti qoaka amma ganaa qormaatamuu hennaanitti waa hedduun taazabe maal taazabe ijoolleen yeroo kufan sanitti cinqaan sammuu isaanii imimmaan sa'aatii isaanii baay'ee ulfaata wallaahi dhase akkuma yeroo ministeerii ijoolleen kuftee boottu sanitti baay'ee miira tokkotti sitti dhagama baay'ee si gaddisiisa jechuudha dhugaan isiniin jedha. Kanaafuyyuu mootuyyuu obboleeyyan keessan gorfadhaa. Obboleeyyan keessan jechuudha maaliif hojjetanii cinqaan hin barbaachisu sammuu nama cinqamullee gaafa biyya namaa deemtellee sammuu isii akka hin cinqine akka firii taatee hojii san hojjettu aadarra yeroo arabdoonni si ajaja san fudhaturra waa'ee kunillee baay'ee barbaachisan isiniin jechuufi kan achi keessatti wantoonni isaan barsiisan mana barumsa san keessatti akkuma ijoolleen keenya hin miidhamne achoodha itti akka dhamaane akkaataa shinti beeti caamaa isatti akka baafattu namni hin jiraa mitiire akkas jechuudha. Kanarratti dabalatee mootuyyuu meedikaala warra seenaa jedhanii meedikaalan seenna meedikaala adamma taraa qabatta malee taraa qabattee carraa kee yookiin kuweetiin kun hin banama yookiin hin banamu. Ani mootu amma dhugaa isiniin jedhaa miti waa lama natti ta'ee jira. Waa lama natti ta'e otoo kiyyaa baasaboortiin otoo kennamuu baatee baay'eetti gammada. Ani baasaboortiin kennamu san bicha addaan hin baafanne malee galmeen hin jira hin galmeeffattaa taraa qabattaa meedikaala seenisiin jedha. Meedikaalan seene sababni isaallee maaliif meedikaala kana yeroon isaarraa dhumuu danda'a. Ji'a 3 jechuun waa tokko keessa hin jirtu otoo ati waan tokko dholle jiini sadaffaa dhumata jechuudha. Gaafa ammallee meedikaala seenuuf qarshii 12,000 kafalta akka duraanii miti. Bakka meedikaala jarris ergitu bakka arabdoonni filatte ta'a. Isini hagalu yaa jamaa. Kanaafuu yommuu obboleeyyan keessa warroonni biyya ambaa jirtanii sagalee kiyya dhageeffattan meedikaala obboleeyyan keessan akka seenne. Gaaf fiizaa isii dhufe san irratti meedikaala seentii akka ta'e hin beeku malee garuu mootuyyuu sila akka seera amma barsh kuweeti shakkirri jira. Shakkin irra jiru deemamuu banamee malee namni tokko simbirti hin bararre simbirti gara kuweeti hin bararre yoo baran seettan fida ani hin beeku. Maaliif garuu xumuramee ejensiin kun nama haga kana barbaada kun nama haga kana barbaada kun nama haga kana barbaada kanuma qofaa waan nyaata uummanni jechuudha. San duubatti jechuudha. San duubatti wanni ijoolleen keenya asii ka harallee ka afaan beekanillee ka afaan hin beeknillee wanti kuweet seenan jiru. Ijoollee kuweet seen jirtu gaafachuu hin dandeettan jechuudha. Qophaayaa malee wanni xumuramee hin jiru. Nuti illee immoo rabbiin nu haalaafisu qopheerra jirra. Isiniin jechuu barbaade viidiyoo keessuma irratti dhaabaa hama viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagannaa tura. Baay'isin jaaladha. Baay'isin kabaja. Isin irraa turuuf immoo dhiifama isin irraa turuuf.